daawwattoota channel yakko English with afaan Oromoo akkam naa qabdu jirtu bakka jiraattan barumsi maal fakkaata. Alright, akkuma beekamu guyyaa kibxataa jechuudha. Guyyaa kibxataa wadaa isiniif seenee jira jechuudha. Akka kitaaba kutaa 12 focus ta'ee video gadhiisu jechuudha. Kanaaf namoonni yookaan barattoonni kutaa 12 baratan jechuudha. Video kutaa 12 sa'aatii tokko irratti video kan gadhiisu jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu video kitaaba irratti argamu yookaan barumsa kitaaba irratti argamu. Akra fayyadamtanii akra hubatan kabajaa isin gaafadha. Hundi keessaniyyuu wanti isin barbaachisu waan ta'eef barattoonni kutaa 12 keessattuu akkasumas immoo warroonni kutaa 11 hundayyuu keetti ammata viidiyoo daqiiqaa walakkaa ta'e waan ta'eef viidiyoo jalqabaatillee hundi keessaniyyuu akka fayyadamtan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Sa'a tokko irratti eeggadhaa hundi keessan jechuudha. Asumaan ammoo maybe barumsa kanatti yoo gaafii qabaattan wanti singaloo jiraattan karaa koomentiitii fi lakkoofsa as gubbaa jiru kanaan yeroo hundayyuu dawwaltanii gaafachuu hin dandeettanii topic kanarratti wanti singaloo jiraatan immoo adda jechuudha ammoo karaa keessatti nu dubbisuu jechuudha. And this all and bye bye. Have a nice time.